Bofaa fi raammoo calaqqisu tokkotu turani. Bofti raammoo sanaanii hedduu ishee jibba. Inni ishee ari'ata. Yeroo hundumaa bakka isheen deemtutti bakka ishee argutti ishee ajjeesuudhaaf ishee barbaada. Guyyaa tokko raammoon calaqqistu suni bofaanii akkana jettee gaaffii gaafatte. Yaa bofaa ati maaliif na ariitaa maaf na jibbitaa jette. Waan sin jaallannee fi jiraachuu kee waan ani hin barbaannee fi jedhe. Ammas gaaffii lammaffaa dhiyeessiteef. Ati ana balleessitee maal narraa argattaa faayidaa argattu qabdaa jette. Bofti akkana jedhe. Ani siin balleessee waan an argadhu hin qabu. Waan na fayyaddu hin qabdu ati. Yoon si argu jireenyi koo natti hin tolu. Yoon ifa kee kana argu jireenyuma kootu natti jibbisiisa. Isatti iftu kanan jibbee kanaaf si balleessuu barbaade jedhe. Raammoon sun akkana jette ammas waan si miidhe garuu tokko qabaa jette. Lakkee waan na miite hin qabdu kan na miite miti kan na fayyaddeeyyuu hin qabdu garuu jireenya koo keessatti yeroo ati siin argu ati baay'ee na jibbisiista. Calaqqeen sirraa ifu kuni natti hin tolu jedheetu bofti deebisa. Amalli nama tokko akkana natti fakkaata. Akka bofaa sanaa jechuudha. Yeroo ati ol baatee mul'attu sin jaallatu. Yeroo ati calaqqeessu sin jaallatu. Yeroo sitti tolu sin jaallatu. Jireenya waaqayyo siif kennellee maaliif ana caalee gararraa taa'e jedheetu si jibba. Si balleessuudhaa fi halkanii guyyaa dalaga. Akka ati gajjillaasaa jiraattu barbaada. Yoo ati gadi buute gammadee yoo ati ol baate immoo hin gadda. Gaafati rakkatte sitti kolfee gaafati argattu immoo sirraa si jibba. Jireenyi namoota hedduu ol ba'uu namaa hin jaallatan. Ilaa yaa namaa maal sinitti fakkaate? Obboleessi kee yeroo ol ba'etti gammadiif. Jireenya isaa hin jiraattu, kennaa isaa hin fudhattu. Wanti isaaf kenname durumaanuu waaqayyo irraa isaaf kenname. Kennaa waaqayyo isaaf kenne kanammoo ati jibbites jaallattes gadi buusus ol baasus waan hin dandeenyeef nama akka keetii obboleessa akka keetii ol ba'uusaa jaalladhu malee gadi bu'uusaa hin jaalatiin. Ittiin gammadiin rakkina obboleessa keetti. Ittiin hin baaciin yeroo inni rakkate dhabuu ni danda'a jireenya biyya lafaa bu'aa bayiidha waan taateef hundi ishee wal qixxaattee hin argamtu. Sababii kanaaf yeroo inni ol ba'u duukaa itti kofaltee garuu keessa keetti summii baattee hin jibbiin. Bu'uu namaa dhabuu namaa yookaas rakkachuu namaa obboleessa keetti obboleettii keetti tasa hin gammadiin. Yeroo inni gad bu'utti immoo gammaddee ani garraan jira jettee ofitti hin booniin. Maaliif akkuma gad bu'uun jiru sana ol ba'uunis ni jirti waan ta'eedhaaf. Of hubadhu bakka jirtus dhaabadhuuti of ilaali. Ani maalirra jira maalittiin jiraa jedhiitu of gaafadhu.